Sa'idooni har'a biyya galee jira jechuudha. Baga nagaan galte Sa'idoo keenya jaalatamaa fi kabajamaa dhimma Oromoo sabboona Oromoo kabajamaa Oromoo jedha. Baga rabbiin nagaa si galcheessin jechuu barbaada. Sararaan kana immoo rabbiin jaartii keetti si yaa deebisu, rabbiin garaa siif laaffisu, ati nariifatanii waan hundumaayyuu kan rabbi jedhu waan ta'eef gattaa'iitii du'aayii godhadhu, du'aayiin du'aa kasa waan ta'eef du'aayii godhadhu. Waan hundumaarratti iyyuu rabbii waammadhu, karoora kee yaaddoo kee hundumaarratti iyyuu rabbii kee waammadhu gattaa'iitii amma yeroo ammaati jechuudha. Amma kanaan duraatti jechuudha. Malaqaan olii gad fiigaa turte jechuudha. Akkuma nuti si argaa jirru akkuma illee beektu akka maallaqaan mo'achuu dandeessutti, akka waan humnaan argachuu dandeessutti, akka yaadaan argachuu dandeessutti, akka waan fiigichaan argachuu dandeessutti baay'ee tokko fiiddee, baay'ee tokko dhamaatee, baay'ee tokko maallaqa kee olii gadi facaastee, olii gadi bakka dhugaa rabbii xiyyaara miti makiinaadhaan olii gad deemuun iyyuu hagam akka ulfaatu namni hin beeka jechuudha. Namni olii gad deemee beeku kanaaf iyyuu jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee tokko horii keetiin taphatte waan ta'eef kanammoo bakka nan argadha waan jedhamu humna keetiin illee haaran galfannee halkanii guyyaa walitti deemtee hirriba ka'ee dhabdee yeroo hundumaa olii gad fiigaa turte jechuudha. Amma isa kanarraa barumsa fudhadhuutii olii gadi hin fiigni. Karaa hundumaan iyyuu yaaltee ilaaltee ta'u waan ta'eef maallaqaanis ta'u, humnaanis ta'u, yaadaanis ta'u, kaachuudhaanis ta'u, halkanii guyyaa hirriba dhabuudhaanis ta'u ijoollee kee arguudhaaf aarsaa guddaa kaffaltee jirta waan ta'eef ati Sumayyaanii chaalenjii kanarra dhufuyyuu naaf dhiyeessuu dandeessi. Hagan ishee jaalladhu, hagan ishee jala fiiguu natti gammaduu dandeessi waan jedhamuudhaaf haga mana kiraayii fuutee asiisisee gammachiisuudhaaf kisaaraa guddaa keessa akkati jirtu nuti hundi keenya iyyuu hin beekna waan ta'eef kanaaf kanaan dura baga goote amma kanaan dura ishee barbaaddee ishee jala deemtee ishee barbaadaa turte baga goote baga raawwatte maaliif jennaani ilmi namaa tokko yoomiif yeroo rakkootti wal barbaadu bakka itti rakkatteetti wal gargaaru yerootti immoo kunoo isheen akkasii jalaa baddu baga barbaadde baga aarsaatti kaffaltee jechuudha. Maaliif jennaani isheef illee barumsa ta'a siif illee barumsa ta'a jechuudha. Maaliif jennaani yoo rabbi laaffisee yoo rabbi keessa dhufee isheen illee kana laaltee garaa sii laafuu dandeessi, kana laaltee tole siin jechuu dandeessi jechuudha. Kanaaf immoo jennaani haga nama ilma namaa tokkootti haga nama bu'aa bahii kaffalu tokkootti haga nama humna isaa baasee lubbuu isaa dabarsee kennuufi tokkootti waa hundumaayyuu gootee jirti. Yoo galataa kanatu galataa, yoo tole siin jechuu qabaatte kanaanitu tole siin jechuu dandeessi jechuudha. Kanaaf iyyuu jennaani amma wanti sirraa eegamuu qabu wanti gochuu qabdu jechuudha. Karaa gabaabaa iddoo tokkicha gatteessee jechuudha. Mana kee keessa iddoo tokkicha gatteessee jechuudha. Isa ayyuullee baqattee hoteela teessu miti iddoo tokkicha gatteessee jechuudha. Mana kooti jettee baqa hojii kee hojjetachuu qofa du'aayii godhachuu rabbii keetti deebiitii du'aayii godhadhu. Akka maallaqis hin baasne akka maallaqa duukaa fiitee maallaqaan akka waan argattu gatii xiyyaaraa dabilii kaffaltee humnaanis fiiddee dhabdee jirtaa jechuudha. Amma maaltu si hafe fiiddee dadhabdee dhumarratti gara rabbiitti deebitee yoo du'aayii godhattee wallaahi isheen iyyuu gara keetti dhufti jechuudha. Ofiinitu gara keetti dhufti. Rabbii kadhatanii namni irraa dhabeen jiru jechuudha. Amma yoo wanaatti kan nu jiraachisu, kan nu gargaaru, kan nu faana jiru rabbiidha jechuudha. Inni nu uumee nu gatu waan ta'eef inni si uumee sin gatu, inni si uumee sin joorsu jechuudha. Kana hundaayyuu kan inni amma kana sirratti raawwatee akka ishee baqa sheexanumatu sin gidduu galee kana hundaa kan godhe sheexanadha waan ta'eef ati immoo sheexana kana harka kennaa jirta. Maaliif olii gad fiiddeetu harka kennuutti jirtaa jechuudha. Kanaafiyyuu sheexana of gidduun gashinii du'aayii godhadhu rabbii wanta keessa jiru innuma si milkaa'a jechuudha. Maaliif isheen iyyuu garaa rabbiin kee garaa si laaffisee yoo gatteessee du'aayii yeruma tokko godhatteeyyuu wallaahi yeruma salaatti du'aayii godhattee rabbii keetti deebbattee toobbattee bakka kana badiillee qabdu yoo qabaatte ilmi namaa badiin dhabuu hin beektu waan ta'eef guyyaarraa dogoggoraa oolla, guyyaarraa balleessaa oolla, guyyaarraa yakka namatti bakka yaadni keenya iji keenya iyyuu dogoggoraa oola jechuudha. Arrabaan dubbanne nama arrabsuu qofa miti ijumti keenya yaadni keenya iyyuu waa baay'ee dogoggoraa oola waan ta'eef gara rabbii keetti deebiitii toobbadhuuti gattaa'itii du'aayii godhadhu. Rabbii kadhadhu. Rabbiif wanti dadhabame hin jiru addunyaa kanarraa jechuudha. Rabbii fi wanti dadhabame hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu fayyisaanii kan si fayyisus, kan si kaasus, kan si ajjeesus rabbi tokkicha qofadha. Amma kan garaa si laaffisullee rabbidha. Yoo rabbi biraa hin dhufini abadan birrii makeetiin yoo isheen ol buute gabbuuta, yoo isheen ol baate ol baata.
isheen gabbuute ol gabbuuta atillee jechuudha. Yoo rabbi keessan jiraatin jechuudha. Yoo rabbi siif hin qajeelchini jechuudha. Kanaafiyyuu akka haadha kee tokkootti yookaan immoo akka obboleettii kee hangafa tokkootti hangafa sii ta'uu mala. Hangafa sii ta'a Saidoo. Akka obboleettii kee hangafaatti na laaliitii dhaggeeffadhu gorsa kana siin jedhu. Dhuga rabbii. Ati Saidoo gorsitaa, ati maarreedha minam yaada negatiivii tokko moof jala baasaa ijoolleen koomentii barreessitan jechuudha. Namni yeroo hundumaa waan hojjetu miidiyaa irratti jechuudha. Piraankiis ta'uu mala, dhugaas ta'uu mala. Isin jireenya kiyyaa piraankiin yuutuuba tokko irratti hojjedhu fiddaniitu as jalatti ati akkana goote. Piraankiin miliyoon irratti hojjedhe fidanii asirratti haasa'u jechuudha. Piraankiin koonoo. Piraankiin isiniif galu bakka wanti isiniin galle isin ijoollee tokko mataan keessan duwwaa isiniif hin galu jechuudha. Piraankiin miliyoona jalatti hojjedhe isheen akkana turte, isheen akkana taate, an nama guddaan nama gorsu. Nama jaarsaaf jaartii walitti araarsuudhaan. Dhuga rabbii guruuppii uumeen nama jaarsaaf jaartii walitti araarsuudha, nama ijoollee walitti qabee gorsuudha, nama ijoollee walitti qabee barsiisuudha. Kanaafuu nama guddaadhaan akka jireenya keessa namaa ilaala malee bakkee nama hin ilaalina. Dhuga rabbii kanaafuu jennaan Saidoo gosi gorsaati si akkuma jalqaba irratti sitti mee gattaa'itii du'aa godhadhu. Uumaa keetti deebii, rabbii keetti deebii, salaatiitii du'aa godhadhu, rabbii kee kadhadhu. Sumayyaan ofumaan deebitee sii galti. Dhuga rabbii Sumayyaan ofumaan deebitee dhuftee sii galte la. Wanti rabbiin keessa hin jirre, wanti rabbiin keessa seenee hin hojjenne, homa wanti si milkaa'u hin jiru. Inuma laffaati, inuma fiidda. Rabbi keessa hin jiru taanaan yoomiyyuu taanaan waan hojjettu irrattillee milkaa'uu hin dandeessu jechuudha. Saidoo qofaa miti. Isin hundumti keessa warroonni na daawwattanii warroonni amma viidiyoo koo kana ilaalaa jirtan jechuudha. Waan rabbi keessa hin jirre tasumaayyuu siin milkaa'u. Waan namaatti hin bu'in, haqqi namaatti hin darbini, ati kan namaatti hin darbini, kan kee immoo namatti hin darbin. Yoo nama gargaarti fedha keetiin ta'e malee jechuudha. Kanaafuu jennaani wanti rabbiin keessa hin jirre hunduma keessaniif iyyuu hin mijatu. Kanaafuu Saidoon humnaanis deeme, maallaqaanis deeme, walii gadi fiigee jechuudha. Homa argachuu danda'eera, argachuu hin dandeenye jechuudha. Amma kisaara keessa galuutti malee, amma rakkatee bakkee buluutti malee homa waa tokko bu'aan arganne jechuudha. Amma dhumarratti gattaa'ee rabbii isaa qofa kadhachuu, du'aa qofa godhachuudha jechuudha. Akkasii ijoolleen tokko amma sirreen deebi'aa gaafa yeroo tokko masobdaa maakii jibda ani yoo sobe mata duree irratti soba isa immoo addunyaa lama soba hunduma soba bara nabichaa miti an xiqqoo yuutti makaalee hundaan sobu yeroo tokko xiqqootti maka hundaan sobu jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi viidiyoo keessatti immoo noormaalitti sobu jechuudha. Viidiyoo dhugaa hojjedha yoo piraankii ta'e immoo piraankiidha. Inni piraankii duraa hojjechaa ture kan kanaachi dubbii dhugaa hojjedha jechuudha. Hinkii jibdaa sobduu maarree jettanii mirra gooftu jechuudha. Ijoolleen tokko jechuudha. Isin muuyit taatanii jirtu bara. Warra haaraa dhufu koomentii haaraa dhufu arga malee warra duraan sobdaa kijibditti maarree muuyit taatanii jirtu. Muuyitii koomentii keessan isinumatu arga malee ani hin argu, daawwattoonni na booddee dhufanis hin arganii jechuudha. Koomentii keessan ofuma keessanii barreessitu, ofuma keessanii koomentii keessan argitu jechuudha. Anillee hin argu, namni isin booddee dhufee koomentii barreessu illee hin argu jechuudha. Muuyitii taatanii jirtu jechuudha. Isinii saayilentii isin godhee jira. Ofii barreeffamni ofii keessatti akka mul'atu malee anatti illee akka mul'anne, daawwattoota kiyyatti illee akka mul'anne godheetiin jira jechuudha. Isiniif haa galu. Kana beekuu qabdu jechuudha. Kanaaf yeroo tokko deebii isinii deebisee yeroo tokko wanti isin hin deebneef hin argan. Isin ofuma barreessitu malee ani argaa hin jiru jechuudha. Warroota hin sobdi maarree mara akka waan ani bichaan sobu akka waan ani bichaan tirte maasin kaatanii gara indee yaamuu shan indee har'ammoo madaamii jalaa fudhadde dibadde madaamii tokko dibannaani anis nan dibaddare akka biyyaare waldeen bareedu garuu seeraan hin dibanne madaamiitu dibatee jennaa ani duukaa bu'ee baxabbate dhugaa rabbii ol baxabbate no natti ta'an seene dhugaa jechuun addisii miti nan dibadde durii nan dibadda garuu tinaa qabatan seene sinjiree dibadde naan